Miyaadi guyyatti sa'aatii tokko waa'ee seenaa dubbifte waggaa tokko keessatti sa'a 365 booda amma akka barattu waa'ee maallaqaatis yoo barbaadde miyaadi guyyatti sa'a tokkoof daldala fooyyeffachuu barbaaddu fi daldala tokko irratti yoo hojjette jijjiiramaatti fiddu yeroo hin qabnu jenna garuu guyyatti sa'aatii 24 guyyatti sa'aatii ijaarame ammallee sa'aatii 18 nuuf hafa namni giddu galeessaan naannoo sa'aatii 8 haga sa'aatii 10 hojjeta mee sa'aatii 10 ta'a jennee haa fudhannu kanaaf sa'aatii 8 nuuf hafa guyyatti naannoo sa'aatii tokko tarii guyyatti sa'aatii 2 deemne yookaan sa'aatii 2 deemuudhaan gumnaa jennu kanaafuu sa'aatii 6 hafe kanaafuu sa'aatii 6 kana maal goota guyyaa kee yoo qindeessite yeroon hangamii akka jiru hubachuu dandeessa kanaafuu cimtee hojjechuu qabda turte mee waan tokko isinitti hima yeroon Ameerikaa dhaqe kolleejjii seenee guyyatti sa'aatii 5 ispoortii ijaarsa qaamaa hojjedha akkasumas bara sanatti ispoortii qaama ijaaruu keessatti maallaqni waan hin jirreef konistirakshinii keessa hojii humnaa hojjechaa ture maallaqa dabalata nyaataa yookaan waan biraatiif na barbaachisu hin qabu ture beektaa yeroo ispoortii ijaarsa qaamaa yookaan jiimii hojjettu nyaanni dabalataa si barbaachisa kanaaf hojiitti seenuun irra ture kanaaf hojii humnaa konistirakshinii keessatti hojjedhe kolleejjii nan deema ispoortii ijaarsa qaamaa yookaan jiimii halkan sa'aatii 2 irraa kaasee hanga halkan walakkaa sa'aatii 6tti hojjechaa ture daqiiqaa tokkollee kanaan qisaasee hin turre bu'aan sanarraa akkanas dhaabbadhu na taasise namoonni guyyatti daqiiqaa 45 mana jiimii dhaqee ispoortii hojjechuuf yeroo gahaa hin qabnu yeroo jedhan hedduu na ajaa'ibsiisan bara 1970moota keessa Muhammad Ali waliin baay'ee michuu turre Muhammad Ali mana jiimiitti sarbaa isaatiif siitaappii hojjechaa ture nani yaadadha namni ispoortii waliin hojjechaa turre tokko siitaappii meeqa hojjetta jedhee isa gaafate innis hanga na dhukkubutti lakkaa'uu hin jalqabu jedheen miyaadi hanga dhukkubbiin itti dhaga'amutti siitaappii isaa lakkaa'uu hin jalqabu yeroo dhukkubbiin itti dhaga'amu lakkaa'uu jalqaba suni cimanii hojjechuudha agarsiisa yoo jabaatte malee hojii cimaa sana keessa darbuu hin dandeessu akka dhugaan jirutti ani kan Ted Turner jedhanitti nan amna work like hell early to bed early to rise and advertise akka gabraatti hojjedhu dursanii rafuu dursanii ka'u namootatti beeksisu kaampaanii yoo qabaatte filma yoo qabaatte ispoortii yoo hojjette namootatti beeksisi akka gabraatti hojjedhu garuu sana booda nama hunda beeksisi seerri milkaa'inaa jalqaba mul'ata qabaachuudha argitee mul'ata bakka deemtu yoo hin qabaannee fi bakka deemtu galma yoo hin qabaanne naannaa jirta malee eessayyuu hin geessu waraana addunyaa lammaffaa booda bara 1947 Oostiriyaatti dhaladhe akkasumas yeroon guddadhu Oostiriyaa baay'ee hin jaaladhu ture achi keessaa bahuuf obsuu hin dandeenye qonnaan bulaa yookaan hojjetaa warshaa yookaan waan akkasii ta'ee of arguu hin barbaanne warri koo achi turuu fi jireenya idilee akkaan jiraadhu barbaadanillee garuu sun mul'ata isaanii malee kan koo miti muranni koo guutumatti adda ture waan addateef waan guddaa tokkoof akkaan dhaladhe natti dhaga'ame gaazexaa ispoortii ijaarsa qaamaa arge fuula gaazexaa sana irra suuraa Reek Paark jedhu arge Reek Paark yeroo sana yeroo 3 fi miir yuunivarsiitii ture akkasumas akka Hercules ta'ee iskiriina guddaa irratti isa arge fuula gaazexaa irratti akkamitti Reek Paark miir yuunivarsiitii urjii Hercules ta'ee jedha sana dubbiseen waaw kuni pilaanii jireenya kooti ta'uu qaba jedhee ofumatti hime kuni sirriitti waan gochuu barbaaduudha ani akkuma Reek Paark shaampiyoona qaama ijaaruu ta'uu barbaada kanaafuu namoonni yeroo mana sibiilaa yookaan jiimitti na argan na gaafatu maaliif akkas cimtee sochii qaamaa hojjetta jedhu guyyatti sa'aatii 5 guyyatti sa'aatii 6 fi yeroo hunda kolfa fuula kee irraa mul'ata warri kaan akkuma kee sochii qaamaa hojjechaa kan jiran yoo ta'u garuu fuula isaanii irraa gammachuu dhabuutu mul'ata maaliif akkas ta'inaan jedhan yeroo hunda kana namootatti himaan ture sababni isaas ani kaayyoo kiyyaafin hojjechuutti jira jedheen fuula kiyya dura moggaasa miir yuunivarsiitii jedhuutu jira kanaafuu riiphiin ani hojjedhu hundi galma sana galmaan ga'uuf na dhiheessa hundi keenya ni kufna sana homaa miti kan rakkoo qabu yoo kuftee achitti hafte kan kufee achitti hafe mo'amaadha mootaan kufee kufee ammas ka'e yeroo hunda ka'uu qabda qaama ijaaruu irratti kufeen jira dorgommii qaama ijaaruu irratti kufeetiin jira dorgommii ulfaatina kaasuu irratti kufeetiin jira yeroon filma hojjedhus filma gama hamaa argate kan mana fincaanitti darban qaba ture siyaasa keessatti sana yaadadha kaalifoorniyaatti sadarkaa argaasifamuu bulchummaa koo gara parsantaa 28 gadi bu'ee ture sana booda illee ammaas dubatti deebi'ee ammaas bulchummaa injifadhe kanaaf waa'ee kufaatiin yaadeenaa jedhuuf yeroo kufaatti sodaatte hamilee dhabda wanti ati yaadde kan galma ga'uuf yeroo ati kufaatti sodaachuu jifte kanaafuu fataa jedhe kufuun sodaatina Arnold Schwarzenegger abbaa qabeenyaa aktara filmaa fi poolitikshaana waan hordoftaniif baay'ee galatooma